jireenya kee keessatti nama jaalattu rabbi itti sin baasanii jabu. Anta namaan jaa yeroo hunda karaa hundatti hin gadhiisa Kan poosti godhaatiin xiqqoo agarsiisa. waan diddaanii beekte akkan rabbiin afaan keenya tokko nu godhe halaali walitti nu fidee addunyaa isaa wajjin carraaqannu du'aayi na godha. Abshira tatanaa takkaan sirraa dhawa abshira. Baaba kanaa du'aa sirraa inti godha abshira. Mee lakkoofsa sagal sirraa hin fudhameetis inshaallah. Yeroo sadiin kana haajaa nama sadii bakka takkaa ol kanneetiin fayyada kanaatis keessa yaadachiiftee wati hawwiin qabeennata singiloonnis keessa nutti godhi jechi jira jara kanaa laaki godhi jira. Singiloonni laaki godha hangasu. Assalamu alaikum ustazi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du'aa'iin karaa kanaa kan ni taate ustazi akka taatutti namni sirra qeebaladheer maammin jechuudha. Kanuma akkasiitiin isiniinis jaachuu barbaade. Haayye abshira. Akkasii isaa Allah. Fuulii biyya namaa kanatti amata lama moo sadii godhee abbaa manaatti hojii dalagatee abbaan manaa na bira galee jaartii biraa beekuma na dhiise. Wai. Quraanaan baraddayyee yoo markabee biyya bisaas yaaydeetumaan yaqaa jireenya isaa akkasumaan jaaladhu narraa kophaa biyya kalaas akkanumatti hedduu jiraatu naqaallee guddaa Isii wajjin gammadee jiraata sagalee isaanii dhaga'uu fedhillee akkaan hin dhageenye xiyyan qabuusi isa nan jaaladhe na jaalachiisee quraana rabbiillee barachuu sammuun akka tokko bitaatee waa'ee kanaa gosa hin barbaachisaa kan sagalee biyya kana dhageessin hin du'eessin obboleeyyan rabbii waliin qabu. Bar dhugaa rabbii giseen bakka tana itti qaqqabu. Waa'ee bultii tana hedduu waa'ee bultiitiin godhaam nama. Maaliif jennaan jireenya kee kafuula duraatii jechuudha. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح دنيا تنقنني الرجال تنقنني هذا منا غاري رجي هذا منا غاري را مال فرنن أبا منا غاري كسوت الرجال تو دنيا تو وزن دقتين سيغلا أبوبو ياسين كيلو تمي وري خيسي جرتني بو بسم الله الرحمن الرحيم هاوين كو جنة أرجو ربي هايو صدقة كم يتن برضو بين بكتنا جبت والله warreen kadhaa deeffatan hawwii irraa eegalee makkee aadaan rakaba 8 faaga dibuu achuuku jaan barbaade nama sadiin wala gabbuu jaallan kiyya arra singiloonni hedduutu waa'ee tanaa deeffachuu fedha haa deeffatan ustaazatti ayyee waan ustaazichaa nu deebise ta qalbiinsaa fayyaa dhabdee والله وبالله ركوبة خامتان سين ميلا رب الرحبات بسم الله الرحمن الرحيم ركوبة قابك ربك أبين والله وبالله ما قلبي تنتي أكمل ستون باقي ركود أبيك أتخ قلبك عبد ربي بقلت قلت أبابي في الله همو ربي ندنتي يرو قبا عبد غيثة ربي عافي صوفي إيه والله وان هيوسا اتته يا دو قد غيثة قلت سمو إسا جيك ربي ندنتي مرفيتك أرشيتي متى أرشي ربي هوران إن شاء الله تعالى yeroo gabaabduu keessa obboleettii teenya tan namaan jaaladhuun akka rabbi adda nan baafne soo akkasuma ammas afaan keenya akka rabbii walii galchu habiibi habiibti weelkaam akka jennu naa taasise jette oo bismillaahi rabbiin rabbiin naa deebisee jette beekadhu akkasuma obboleettiin teenya yeroon garee quraanaa seenu kaan najib akkasitti tabiraan irra fuudhe jette boo khayrii wa khayraati boo yaa obboleettii tiyya wallaahi yoo rabbiin khayrii walittis ni qabaate Tanafaan keenya akka walii galchootti walii isin galchee rabbiin nama jaalattuun adda rabbi isin baasen hammoo nama akka malee booda wal gootan wallaahi wabbillaahi singiloota keenya rabbi isinirraa qabu. Dubartiin garee tasami bishaan qoytee dhuftee jira beekadhu. Kan akkasii ammas maammuduun akkasuma beekadhu. Ka ganamaan adda alqaati reegee michire ka jaansuun agartee. Ka biitiin eebbisin kan haadha abbaa hin eebbisin hin dhaggeeffatu. Halistan jaan dhalatiin ka jaansuun hin beekadhu. Akkasii rabbi isinirraa qabu. Khayri wa khayraati. Shamarran keenya hasin aarsine hasin daarsine hayyati gubbaan hin qaarsine wasulaasa wal baay'ee kitaabas gadi hin baafne akkasii rabbi saarasa kunjee khayr inshaallah yaa nama karaa abbaa manaatiin mokkoramte mee aminci wallaahi wabillah nama bood amma dura yoo abbaa manaatiin mokkoramtaan sii dabartees sirra hajijjiiru du'aa inni qayyarti jee laa taruddul qadara illa du'aa jee ergamaan rabbi qadara waan si dabare wanni deebisa du'aa malee hin jirti jee yaa nama haati mana naas teesis tee yoo jalloon qaddare aboon rabbi irraa jiru bismillaahi rahmaan rahiim ustaazicha aminji rabbi sirraa jiru
yoo ta duraan fitinaas geessu taate dhaggeeffadhu ta duraan fitinaas geessu taate kan ilmaan akka garan qabne si hojii oomishuu teessu jenereeshina badaa Ibrahim kiyya dhaggeeffadhu yoo tan jenereeshina badaa oomishuu teessu eegaa booda wanni si booda dhalootaan kee keessatti wanni haareenni dhufu qabdi beekadhu tan ulamaa daa'ii oomishtu hayyoota oomishtu piroofeesara oomishtu akkasii rabbi si haara zaqoo shamarran keenyaatis akkasii rabbi si haara zaqu naman taane wajjin rabbi sin jaalachiisin wallahi naman taane wajjin rabbi sin haasisiisin hin jeu khayri wa khayraati ولو كان انا ابا فداتا تدكف ربي وجه سناسيسين ولين بك تكاسر كيدي تفتساتو ربي ادي ولت سن غدين انجي خيري والله نما بدا ربي فول مدرا ربي سر حقب والله نما بلتي حلال جارو برباد ابو رحمن نديا ست حقب نما مو حرام راينتي بمجتي رب مسودو اداب خان كنايات دوتاتي وان كانوا فقراء يغنيهم الله جي ايان نكون دكيفت yoo duraan miskiina azlii turanu wallahi rahmaani na turomsayye qabadhu aya takan itti dalagadhu yoo miskiina turanu je sababa isaan haraam irraa tiifamneeti karaa halaal barbaannaa zaadi dibe formiisan jedhe keessa teenye wal janaan oollu kun karaa badan nama geessaa jedhanii tiifamuudhaaf rahmaan fuula rahmaan barbaadu sodaa rabbiitiif karaa halaan barbaadan niin duromsayye rabbi si haa duromsu bultii gaarii rabbi sitti haa jaaru yaada muraada keessa rabbi si haa guutu nama dieffattee kan hin dieffatini Khadijaas boodarraa fuutanii muraada si rabbi haa guutuufi karabbaa manaati yoo taate rabbi sirraa haa gadiyaa jechuun singiloota immoo nama gaarii rabbi sitti haa qabu kan hin taane rabbi sirraa haa qabu gufuu gufaata rabbi bultii tantee keessa rabbi fidini nama bultiin tantee si duraa laqamte rabbi si haa sirreessu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى ذلك بيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنكيلوني بالكويت يا ري ابشرا والله وبالله بدي اسبتين قبون جبر خير وخيراتي والله يويت نفرت تقول ده ايوه استاذ جاتك يتفوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جني أكثر سلامة غيتي في دعاء تنبوت رب نكتي أكيبلو آمين يا رب العالمين رب نفاكيبلو نتلي أكيبلو نتلي كذا ميكار كني كذا سنبوت ميكار كني هذا مناتو ببردو أجايبات نركني سنيبو الحمد لله رب العالمين لا هو أكبر يا مسكين والله أستاذ غيث هنا وجبر تنبر مجانتا كتن غيانا دو قلتي تدران أبلغ قلب دي من نانجت سنيس دران برين تيجي نراقة ومتز ناقل جني جرن نانجت مجان دران تسين كالتنا يلا ديم تسنيس كنو نرى هيرم تبا كبيرا قلت نانجت تبو الله أكبر إن جاء غاولي أكذي guyyaa sun ati waa hedduu rabbi nu rasaqaa jiraate ati dhiisni rasaqam tashaallaa baga rabbi si fuusiseen sin jeewwar khayri wa khayraati yoo bareedduu si fuusisu baate eenyu fuusisaa miti Ibrahim kanaas du'aa itti godha inshaallah Ibrahim kiyya Ustaaz Ibrahim atis rabbi sitti haa qabu inshaallah maal jechuudha maali gaa rabbi kadhannaa Ustaaz Dachaasa kam jette miskiina wallaahi laahu akbar Ustaaz Dachaas kiyya bakka tanatti qaqqabaa wallaahi gaafa qaanii beeytaa sheeyinni yaa sheeka jeen mee rabbi si haarasa kuje sheeka dhiisi tana ilmuma godhi jeenka ilmuma tana du'aa naa godhi haadha manaa gaarii rabbi si haa kanu gurba dhiisiin jee jeenka gaafa fuudhe du'a tasambi bishaan qoyti tana tan aalii ollaan gurri duraa qabatan tana fide qa akhas yaa Allah gaafas sheeka naamin jechuu dide sheekaan na qabadda jeekee qabu gaafas dubbiin baddi jechuu barbaadetti kara bultii kanatti yoo namni du'aa isii godhe ol keetii naamin jaa maaliif jennaan hayaata kiyya kafuula duraati waan ta'eef nama badaa wajjin rabbi waliin nuuf fidin jeete firaa du'aa itti godha miskiin akkasii du'aa firaa itti godha ustaaza kiyya gaqqabaa itti godhaaf nama singiloota isinitti bade gaqqabaa itti godhaa du'aa rabbi tanaa isin hin jaan irra qananii jiruu duniyaati beekadhu fixadhe bakka galatoom ustaaz ramme akkasii alhamdulillahi rabbil alamin rabbi nu walitti dhufne inshaallah yoo rabbi jedhee akkasittiin firraayin xayyibaallee akkan dubbanne jedhee maayikii irratti qollofe akkasiin sagalee hin baafne jedhee akkasiin nagajee mana hin gaafanne jee asumaaniin carraa ustaazii rakaba shanaffaadhaaf kan naa jechuu barbaade xayyibaan akkan dubbanne maayikii bilookii isii godhee irraayin kaasama booda ustaazii rakaba shanaffaadhaan nurratti salaamaddume Allahu Akbar. Lebih dum tebar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ustaz Dachas akkasuma warri gubbaa warri jalaa maafi salaam walaa kalaam je qaale jin. wabarakatuh. Ustaz keenya qaalee fi gaarii baarakallahu fiika sin jenna. Nuti Waalaikum tokko salam ulfaatu baratame warahmatullahi inshallah. wabarakatuh. Umar, maayikiin narraa banamuu dide wallahi billahi maayikumaan karaan itti tuqu wallaalee yoo. Ajaa'iba wallahi. Allahu akbar. Gaafa bari niin banadhaas jedhanii qabachuun ni jirti beektaa. Oo akka malee hin ta'e haruma sumaan dhaqqabadda jedheetiin xayyibaa maayikii irraa kaasa jee irratti hin qabe reefu. Amma isuma jechaan kaasanii jedhu salaamata osoo hin deeffatin. Kara biraan Xayyibaan hakutti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gabriitti rabbii deetiiti maal irra qabdoo seeti. Allahu akbar akkana jechaa gaabboleeyyan keenya hundummaan keessanuu warreen har'a garee kana keessa dhuftanii jirtan. Masha Allah harkata rabbi isin haa galchuu isiniin jennaan. Guyyaa tokkoo fi lamallee taatu dhabamnee dhufne har'a immoo asii jaannee too egaa akkanumatti isin millannallee jennee dhufne maaliif rabbii guddaan subhaanahu wa ta'ala akkuma daawwaan amma duras himamaa turte eegaa gisee rabbiin gabbuu sunii muraada keessa rabbi isiniif haa guutu muraada keessa rabbi isiniif haa guutu maaliif jennaan لقد فضل الله على الإنسان على سائر المخلوقات وخصه بنعمة الكلام وجعل آلته لسانا وهي نعمة تستعمل في الخير أو الشر ربي ندقاه المنما خنا نجعل جزء مخلوق وندر وكذلك ما شاء التين دلقة الرب قريب جي الرب نقول خاني في خيري دلقة خاني في شري دلقة يقانتم خان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نبي ربي درت الله صلوات بو يقانتم تنكت إذني إيجا تنب مرت الله اللهم صل على محمد نجن بسم الله ديزي ذكري ديزي أنا في ربي سبحانه وتعالى واني إني تعال تيزي إيجا قرآن ربي قرأوتي واني إني تعال تيزي الذين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنسان أول ربي ثاني ذكر جرى ولا نو سنبرت ثاني دادة قبروتنا كناتين قبا جينيتي ربي دادة تيجو أنا هو ربي ندنديا حاجما كنيا جا ربي نواباسو بسم الله يا جماعة كنيا جا ربي نواباسو أنا هو مالف